nagaan siif haa ta'u haaromsa dhaloota maqaa isaati maqaan ishii maqaa guddaadha abbo. Abbo abbo abbo. Haaromsa Eeyyee dhugaadha haaromfamuu qabu dhaloonni kun. maalirraa maalitti haaromfamu giftii koo? Waan hundarraayyuu. Mee fakkeenya tokko lama nuu kenname. Nagaan isiniif haa baay'atu. Ameen ameen nuti durumayyuu nagaa qabna siifillee haa baay'atu. Takka nagaa dhabnee hin beeknu. Amma birarree jira. Nagaa namni qabu hundamuu nagaa namaan jedha bar. Malee nagaan barbaadu ani nagaa qabaan jedhu namni nagaa qabu nagaa isa bira jiru sana nama biraafillee dabarsa. Nutiif nagaa addaan baanee hin beeknu waan si ajaa'ibu dhugaas hin jedhan. Ayyee isiniif haa ta'u mata duree kee kanan laalee ture mata duree barreeffatte kana. Maal mata dureen barraa'ee jiraayi? Yesuus fannifameera jedha. Bar wallaahi bilbilli koo yaaltanii riippoorti ta'ee jira wanti jedhee kanaaf bara amma barreeffamni jiru ana bira. An barreeffama tokko argaa hin jiran. Kanaaf iyyuu laal karaarra hin jirtu jechuudha. Kakkinoo kana kanarraa fa'aa ariifamuu qabda tokkosuma mataa keerra kaabeeki. Dhiisi kaa dhiisi. An riippoortii irratti godhe manni koo baay'ee tokko dadhabee jira riippoortiidhaan. Sababni ati bilookii na gooteef maalidha? Namni dhufaa hin jiru dhugaas hin jedhan. An akkamittiin bilookii godhaan? Bilookii jalaa deengadda malee na baaftee miila si dubbise san. Maa osoon bilookii godhee akkamitti dhuftee na dubbiftaas? Lakki mana kootti biloosi godhan isa qoosaa mana kootti biloosi godhan jennaan achumaan gaafan jalaa si baasu fooloon irraa kaafatteetta fooloon keenya irraa ka'e. Bilook goonaanii fooloon hin kaabaati bilook gooteennaan fooloon ni ka'a. No ana miti bilook asi godhe warra modde. Mana kee kabachiisuu qabdaan baay'ee fayyina keetii fi fayyina namoota si jala jiraniitiif jechaan aarsaa baay'ee kaffalee mana keetti argamee ture. Garuu namoonni achi keessa turanii fayyina hin barbaadanii karaa hin barbaadanii arrabsoodha barbaadu. So saniif na arrabsaniitu maanii bilook na gochaa turanii. Alaa kulli haala akkasii nuti har'as ta'u boruus ta'u sagalee jireenyaa sagalee dhugaa dhageessuudhaaf bakka hundayyuu hin deemna. Qe'een nuti hin deemne hin jiru bakki nuti ittiin argamne hin jiru. Maaliif dhaloonni kun fayyuu barbaadna waan ta'eef. Dhaloonni kun dukkana keessaa bahuu qaba jennee amanna waan ta'eef isin qofaa miti maatii keessan birayyuu deemuudhaaf jiran. Maatiidhuma keessan birayyuu. Maatiidhuma keessan birayyuu jechuudha. Maa buustanii? Kun garuu bakki boomtuun buufna. Maa buutee? Takkira. Neetwoorkii kiyyaan na buusee yaan isinitti dubbachaa ture oobsi neetwoorkii koo natti fakkaate waayifaa irraa cufeen daataa irratti bannee. Yaa akkas kanaaf ta'a. Yaa neetwoorkii koo na buusee natti fakkaate. Ati amma iyyuu dhugaan arganne dhugaa dubbachuudhaaf maqaan kee iyyuu harkaa malee bakka maqaan jijjiirratti ta'u maal jennee si waama? Maqaa Tigisiidhaaf godheen gada na wajjin haasofteetta akka nama haaraa itti natti naasa'ee dhimma ta'e irratti. Si wajjin haasa'e malee maqaa kee irraa madagadhe kaa. Okay, tiijidha rakkoon hin jiru. Tiij yaa tiij. Tigisii osoo hin taane tiijidhaan beekamta. Hayyee. Dura akkasiin jira. Waa'een Yesuus kan fannifamu si galee jira ammasii. Dhibba keessaa utoo takkitti illee hin hir'isin. Naaf gal. Okay. Erga siif galee immoo na hubachuu dandeessaati dhugaa siif galee kan. Sirriitti asii hubachiisa malee maaliif asii hubachiisu karaan gara abbaatti geessu karaan jireenya dhugaan Yesuus malee hin jiru dhugaa sitti muudhaaf. Yeessarraadha meema fakkeenyaaf amma utuu ati dhugaa naa baatee eenyuun dhugaa naa baataa eenyuutu immoo gara jireenya bara baraa sana geessuu danda'a guuttaadhaan alatti. Gaafii tokkoon si gaafadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 13 irratti ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን እወዳለሁ ጀዳ waaqayyoon ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን እወዳለሁ kana jechuun aarsaa caalaa araarama dhiifaman barbaada dhiifaman jaalladha jedha sirriitti qabadha aarsaa caalaa dhiifama
yookaan immoo araaraman barbaadaa jedha. Aarsaan jira, araaramni jira. Aarsaa irra maaltu karaa Waaqayyooti jaallatama? Karaa Waaqayyooti fudhatama? Araarama. So Iyyasuus Kiristoos immoo aarsaa isiniif ta'e miti. No, inni maaliif sanatti dhaseete amarkoo lubachiisuuf ta'ee fakkeenya fammaanii ati amantii barbaadde yoo amanii nama taatee utuu jirtu si gaddisiisee raawwadhee si arrabsee si yaada kee miidhee yookaan obsii as keessaa yaada nama tokkoo miidhee iddoo aarsaatitti immoo dhaqee kennaa kennuudha gaafa naqu Waaqayyo aarsaa sana narraa kennaa nani geesseef sana mana aarsaa keessatti Waaqayyo kennaa koo sanatti gammaduu caalatti obboleessa yookaan obboleetti nani alatti gaddisiisee dhufe sanaadha kan inni ilaalu. Aarsaa caala kan inni barbaadu laphee qajeelummaa namaaf dhiisuu, nama jaalachuu, garaa qajeelummaa qabaachuu. Baay'ee. Kanaadha. Okay. So Iyyasuus Kiristoos du'e jechuun cubbuu keessaniif aarsaa ta'e jechuu miti? Inni immoo walitti hin dhufu kaa inni aarsaa ta'uun suni inni kan biraati inni Maatewos keessaa amma dubbatte garuu isa kana bakka bu'a. Gooftas immoo gaafataniiru qonnaa torba keessatti nama maal goonaa isa irra jedhanii fi namatti faradinaa isinitti faradama. Namni maddii keessa tokko si kabale gara isa tokko sitti qabii jedhee fakkeenyaan itti dubbate. Yesuus aarsaa nu ta'eera yoo jenne immoo Qolaasiyaas tokko 20 dhadhee olaalte dhangala'uu dhiiga isaatiin waaqa irratti lafarratti araaratu bu'ee jedha. Araarri Yesuus aarsaan Yesuus ta'e cubbuu karaa Addaamiin dhufe walii galatti furuudha malee wanta isa sanaan bakka bu'u miti. Yaa kunillee bara aarsaa nama jedha. Atamasitu aarsaa kana bakka lamatti qoodde aarsaa kana bakka lamatti gaafa qooddu ragaa maalirratti hundooftooti koomantarii kamtu siif akkamitti adda sii qoode kan jedhu nuti gaafanna. So kun rakkoodhaan qabu dhiisish rakkoon qabu akkuma jettee haa ta'u maaliif dhugaadhumaaf jechaa deemnuti. Eshi ammas faarsaa boqonnaa 34 lakkoofsa 17 gurbaarratti qinochi wada እግዚአብሔር ይጮሃሉ jedha. Warri gaggaariin gara Waaqayyootti iyyuu jedha. እርሱም ይሰማቸዋል ከችግራቸው ሁሉ ያድናቸዋል jedha. Waaqayyoollee isaan dhagaha rakkoo isaanii hundarraayyuu bilisa isaan baasaa jedha. Amma asirratti Iyyasuus Kiristoos gara Waaqayyootti iyyeeramu ni jenne tiich. Rakkoo kun shakkiin qabu isaafuu fudhatte immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 17 keessatti Phexros Yaaqoob Yohaannis fudhatee gaara ejersaa irratti gaafa ol ba'ee yaa abbaa fedha yoo ta'e xoofuun kun narraa darbuu jedhe lafa sanatti kana gooftaan kan inni jedhee namummaa isaatiinidha. Yaa rakkoon qabu. Kana gooftaan kan inni jedheeni namummaa isaatiin malee waaqummaa isaatiin miti. Fakkeenyaaf nuti akkatti nuti beennu Maatewos boqonnaa 3 yoo fudhatte amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 qabde gooftaan hin cuubbame harka Yohaannisitti gaafa cuubbamu hafuurri qulqulluun bifa guggan dhufeerra bu'eera. Sagaleen abbaas kun ilma koo isa nan jaalladhu gammachuu kootu isatti raawwata jedhe lakkoofsa 17 irratti achitama waa sadii argina. Abbaa argineerra, ilma argineerra, hafuura qulqulluu argineerra. Kana keessaa garuu Yesuus waaqummaa isaatiin biyya lafaa deddeebi'ee miti namummaa isaatiinidha. Kan nu du'es namummaa isaatiin malee Waaqayyo du'e jechuu hin dandeenyu. Waaqayyotu nyaata nyaate jechuu hin dandeenyu. Achiin deemin. Anamma namummaa isaatiin jedhee waaqummaa namummaadhaan isaatiin. Namummaadhaan isaatiin fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos lacheessaas ibsuu barbaadeen kan afaanitti nan qaban filee. Yesuus Kiristoos erga gara Waaqayyootti iyyee Waaqayyo immoo maal jedhee faarfannaa gubbaarratti warri gaggaariin gara Waaqayyootti iyyuu jedha. Waaqayyoollee isaan dhagahaa rakkina isaanii keessaallee isaan baasaa jedha. Yesuus Kiristoos kan gara Waaqayyootti iyyee fi Waaqayyo akka du'a isaa oolchuuf miti kan Waaqayyoon kadhachaa ture. Waliin argatu inni faarfannaa irraa laal kakuu moofaa kakuu haaraa waliin hin fakkeenyaaf waliin argatu kaalaala madii. Akkamitti Yesuus akka ati sii ta'u warra qajeelaa miti Yesuus namummaa isaatiin. Akkas qajeeladha akka sii ta'etti si ibsuu hin danda'an. Fakkeenyaaf anumtama fuula Waaqayyoo duratti qajeeltuudha Yesuusitti amaneera ani kakuu haaraa keessan jira ani nama haaraadha qajeeltuudha garuu
isa ifi yoo fudhatte immoo waa'ee qajeelummaa fi waa'ee jallenaas macaafni qulqulluun gargar baasee dubbata. Fakkeenyaaf Daawwitii yeroo sana Filisxeemotaan kallattii garagaraan ari'amaa ture waa'ee qajeelummaa ofiisaaf illee kaasee namni fuula kee duratti maal fakkaata yaa Waaqayyo nareebuu isaanii ilaalii wanta garagaraa kaasee dubbachaanii ture. Ni Faarsaa boqonnaa 91:8 irraa irree argachuu ni dandeenya waa'ee warra jallootaa fi qajeelotaa. Garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos qajeelaa yookiin jallammaa isaa utuu hin taane garuu inni Waaqa guutuudha nama guutuudha. Namummaa isaatiinidha kan inni yaa Abbaa jedhee waammachaa ture. Namummaa isaatii isa biyya lafaarra jira. Abbaa kan waammate maal akka isaaf godhuufi abbaan? No, namummaa isaan jira asiin jechaan jira bar. Anamma namummaa isaa kaadee sittaa isaan jiru. Namummaa isaatiin kan gara Waaqayyootti iyyee fi maal akka isaaf godhuufi Waaqayyoon? Yoo tasgabbooftee na dhaggeeffatte qofasitti maamaati. Maal dhagaan jira bari tiijindee irreeddii barta bar. Amma namummaa isaatiin Waaqayyoon kadhatee Waaqayyootti iyyee Eloohii lamaa sabaqtanii maaliif na dhiiftee jedha. Okay, maaliif na dhiiftee jedha. Ani akkasuma jechaa jiru namummaa isaatiin Waaqayyootti ka iyyee maal akka isaaf godhuufi du'as akka isa oolchuuf immoo xoofoo dhiphinaa jechuun du'a jechuudha. Du'a kan akka isa baraaruuf immoo maaliifis hin jedhe. Parpazii isaa kaayyoo sanatti hin jedhe. Mee fakkeenyaaf amma namummaa keeti waan baay'een gaafa sitti dhufu dadhabdee gara wayisa amanattee sana rabbiitu sana hin kadhattamoo hin kadhattu? Nan kadhadha. Gaafa kana jennu Yesuus kadhate jechuun innuma gahee waan tokko keessaa hin qabu jechuu miti. Waan abbaan hojjetu ilmi hojjeta. Waan abbaan beeku ilmi beeka. Waan abbaan godhu ilmi godha. Garuu kaayyoon Yesuus gara biyya lafaa dhufuusaa nuuf du'uusaati. Xoofoon kun narraa darbu gaafa jedhee namummaa isaatiin dhiphate. Namummaa isaatiin miidhamee waaqummaa isaatiin miti. Tiiji gaafsanii haasofna. Xoofoo dhiphinaa jechuun kun du'a jechuudhaami? Yaa. Narra haa darbuu jedheemi Waaqayyoon kadhate. Namummaa isaatiin kadhateemi? Yaa. Baay'ee gaariidha. Namummaa isaatiin xoofoon dhiphinaa kun narraa darbitu yookaan duuti kun narraa darbitu gaafa jedhu Waaqayyoon kadhachaa jira. Namummaa isaatiin qajeelaa miti Yesuus Kiristoos. Eeyyee inni oolaa mudaa hin qabneedha. Akkaana mudaa tokkoyyuu hin qabu qajeelaa namaati. So Waaqayyo immoo maal jedhe faarfannaa boqonnaa 34 irratti warri qajeeloon Waaqayyotti iyyuu jedhe. Yesuus illee sagalee guddaadhaan iyyee waliif fidinkaa noo isa faarfannaa irraa waan biraatti yamaa Yesuus. Walii galee jira. Warri gaggaariin qanochi ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉ. warri gaggaariin gara Waaqayyootti iyyuu jedhe. እርሱም ይሰማቸዋል waaqayyoollee isaan dhagahaa jedhe ላስሪት ቀበል waaqayyoollee isaan dhagahaa jedhe ኦኬ ከችግራቸውም ሁሉ ያድናቸዋል jedhe rakkoo isaanii irraa hundayyuu isaan fayyisaa jedhe rakkoon Yesuus Kiristoos gara Waaqayyootti iyyeef maayinni xoofoon akka darbituuf kanaafuu warri gaggaariin gaafa Waaqayyootti iyyan Waaqayyo rakkoo sana jalaa isaan baasa jechuun Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo xoofoo guddaa kanarraa kaasite Waaqayyo irraa kaaseeraa jennee amanna. Maaliif nama gaarii waan tureef. Xoofoo dhiphinaa kana irraa hin kaafne Waaqayyoon achumatti isaan bisee waan jette Yesuus nama gaarii waan hin taaneefi Waaqayyo isa hin dhageenye siin jedha namummaa isaatiin. Amma haasa. No. Laala macaafni keenya qulqulluun akka jedhutan dubbadha malee akka ati jettetti miti. Laala dhaggeeffadhu sirriitti na dhaggeeffadhu. Inni faarsaa keessatti dubbatu Daawwitii waa'ee ofiisaallee dubbateera macaafa faarfannaa keessatti. Fakkeenyaaf warri ammas sifanirra deebi'a. Macaafa faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 8 irratti ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jallootaaf baafamu hin argitaa jedha. Jalloonni sun kamiidha warri inni jalloonni jedhu sun? Yesuus waan qajeelaa ta'eef du'e miti. Waan jallaa ta'eef immoo du'ee waan qajeelaa ta'eef abbaan lakkeetiin duutu jedheen miti. Kaayyoon Yesuus gara biyya lafaa nama ta'ee dhufuusaa anaaf du'uusaati. Dirqama jaalachuu qabdu kan. Kaayyoon Yesuus gara biyya lafaa dhufuusaayyuu garrafamuusaati. Kabalamuusaati. Dhiitama dhimma kun dhimma qajeelummaa dhimma jallinaa miti. Yesuus nama guutuudha akkuma koo nyaateeraa, dhugeeraa, rafeeraa kun dhugaa macaafa qulqulluu hin haalamneedha. Dhiphateera. Garuu waan tokkotu gooftaa koo Yesuus irraa dhabame. Inni immoo inni cubbuutu Yesuus irraa dhabame. Cubbuun Yesuus irra hin jiru. Yesuus ani humna koo numaan godhu gaafa jedhu namummaa isaa argata. Namni tokkollee
humna sayyaalee waa gochuu akka hin dandeenye lafa sanatti of fakkeessee barsiiseera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ofii isaatti fakkeessee barsiise. Yesuus namummaa isaan du'ee hafuura isaan immoo hin jiraachifameedha macaafni qulqulluun. Kana jechuun maal jechuudha? Namummaa isaa yoo du'e iyyuu waaqummaa isaa hin duune kan bara baraati. Waaqummaa isaa darbee kan jiraatudha. Du'e eeyyee du'e. Inni xoofa sunnarraa darbuudhe namummaa isaan kadhate garuu hin duune Yesuus. No, du'eera Yesuus. Dhiphatee du'ee guyyaa sadaffaatti mootummaa du'aa golgoleechee Yesuus du'aa ka'eera. Amadi Yesuus si jaalata. Karaadha. Dhugaadha. Jireenya. Kottu gara Yesuus hin siin jedha. Waan isa dhaggeeffachuu isa dhaggeeffadhan. Gaafii afaanii wal gaafannaa. Waaqayyo warra gaggaarii kadhannaa isaanii dhaga'aaf moo dhaga'uuf? Amadin dhagaa laalatammaa achitti hin harkisin kaa Yesuus fakkeenyaaf amma si dhaggeeffadhee miiree gaafii afaanii haasofnaa tiichi. Amma wal injifachiisuu wal injifachuu namni dhaafii mitama. Warri gaggaariin kadhannaa waaqayyoon gaafa kadhatanii waaqayyo isaaniif dhaga'amoo dhaga'u tiichi. Dhagaa anaaf iyyuu dhaga'eera. Dhagaa baay'ee gaariidha. Rakkoo isaanii keessaa isaan furamoo hin furu? Fura. Baay'ee gaariidha. Yesuus nama qajeelaa moo nama qajeelaa miti? Sitti maan jira Mamadi Yesuus koolaa mudaa hin qabne jechuun maal jechuudha? Qajeelaadha. Mudaa tokkollee kan hin qabnedha. Eebbisan. Waaqayyoon kadhateera moo hin kadhanne? Kuma si kaadiree sitti meebee irra deddeebitee natti maal jirta malee miila tokko sibbiseen isarratti gaaffii si gaafata. Bakka warri qajeeloo waaqayyoon ni kadhatu waaqayyo isaaniif dhagahaa rakkoo isaaniillee isaan furaa jenne hayyee Yesuusillee nama gaariidha. Lakki Yesuus rakkoo hin qabu. Yesuus rakkoo hin qabu kaa walitti firoomsin Yesuus rakkoo hin qabu. Qoyika. Waaqayyoon kadhate jenne eeyyeen kadhate. Waaqayyo kadhannaa Yesuus Kiristoos xoofoo dhiphinaa kanarraa kaas jedhee kadhate sana dhagahee fi ramoo dhageenye. Hin dhageenye. Maaliif hin dhageenye beektaa? Hin dhageenye. Laalte? Dhaggeeffadhu. Laal. Maaliif hin dhageenye beektaa? Dhaggeeffadhu kaakkaati jettetti miti akka macaafatetti asitti maal? Kaafamni hin dhageenyeef Yesuus dirqama duusaa du'a isa kan koo du'e kassaa miti laal. Cubbuu kassaa du'e utuu hin taane irra daddarbaa kassaa du'e utuu hin taane kaayyoo dhumti gooftaan gara biyya lafaa dhufuusaa anaaf duudha. Kaayyoo dhumti Yesuus dhufuusaa anaaf duudha. Cubbuu nama hundumaa baatee. Haye አልሰማለትም እግዚአብሔር ማን ጀት ኦኬ እሺ ችግር የለውም አኒ ሞማሲ ተቆፋተማ ዋቀዮ ሳፊን ነገኘ ጋፈ ጀቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋሪ ነማቲ ሚቲ ጀቻርታ ተቆናቆዶ ከነስመት ለማፋረት ገሩ ኖ ኢንጂነሪ ዋንዱዌፍ ጀል ኤጌፈዱካ መጫፍ Ani sirraa fudhu kaamadi. Ati koo yaada mataa kee bossotaa hirta laal dhaggeeffadhu yaada mataa kee bossotaa hirta malee yaada macaafa qulqulluu miti kun. Kunoo yaada macaafa. Yesuus waan jallaa ta'eef dhaggeeffadhu amadaan tokko. Yesuus waan jallaa ta'eef waan qajeelaa ta'eef du'a jalaa oolaa waan jallaa ta'eef du'e miti. No. Yesuus sababni du'uusaa cubbuu ilmaan namaa fakkeenyaaf Qolaasiyaas 2:14. Isa nattin tolin isa sirratti caafame. Wanti inni karaa seeraa sirraa barbaadu Yesuus hangafannoo sana gubbaarra jirutti maal godhe? Xummuree dugugee iddoo isaatii isa dhabamsiisee jedha. Riipoortii sitti agarsiisaa jira manni kee. Riipoortii manni koo riipoortii irra jira bar. Namnuyyuu seenaan jiru tokko ilaa waan kana sibitti kana takka. Maal jedha? Yoo argaa jiraatte maal jedha? Arfannaa 34 14 irratti yeroo warri qajeelanii gara isaatti iyyan jedha waaqayyo hin dhagaa Qoshaan xaakee jira badda. warra eenyutiif dhagaa jedha waaqayyo Amad. wayye as deebi Yesuus abdii Yesuus kan jettu as deebi Intinidha. Charchi sagantaa. maaloo ishee kana waan deebisiin deebiin kaa maaloo adaraa waaqa Osa Yosa siifan deebisa daddafishi sa'aatii isaa dhaabbatanii na eega sagantaan deema fasaatiin deema. Eshi yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyan waaqayyo hin dhaga'aa jedhaani
Obboleessa koo qajeelummaa isa kan namaatii fi kan Yesuus olitti fidin Yesuus Yesuus namummaadhaan qajeelaadha. Inni kun waa'ee namaa dubbata. Waa'ee warra waaqayyootti amananii. Yesuus foon namaa miti. Qajeelonni gara waaqayyootti walitti hin dhufu. Inni faarfannaa 34 irraa walitti hin dhufu. Qajeelonni yoo gad deebi'anii waaqayyootti iyyatanii waaqayyo dhukkuba keessaa isaan fayyisaa, waaqayyo rakkina keessaa isaan kaasaa, waaqayyo mana hidhaatii isaanii kaa. Inni kun garuu bakka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bu'uu hin danda'u amala. Yesuus namaa miti maa Yesuus. Ayyedee bakka nagaan deemi. Yesuus deemteerti. Yesuus. Oye, Nagaan siif haa ta'u. yaada Jirtaa? nagaa koo. Baga jiraatte. Ameen. Sinis baga jiraattan. Ameen. Pheenxeedhaa? Eeyyeen. Gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee? Illee namni du'aa ka'eera. Eenyutu isa ajjeese? Maal jedhu? Eenyutu isa ajjeese? Haa? Ani hin beeku natti himi. Nama isa ajjeese hin beektu ati? Natti himi. Maa sin gaafachaadha eenyu isa ajjeese hin jedhe bara. Waaqa moo nama isa ajjeese? Yoo isin itti himanis namaan mormitu waan ta'eef hin beeku mee natti himi. Na barsiisi kaa barsiisaadha ati mitiidha. Haa jechuun sin gaafachaadha malee baree waan biraatiif miti. Yesuus du'eera ga'eette eenyu isa ajjeese hin jedhe bara. Nama isa ajjeese hin beektu moo osoo hin beeku? Naa garee bara nama Yesuus Kiristoos ajjeese hin beektu. Gaaffiin kan keessan maalidha? Haa? Maal jettu? Nama Yesuus Kiristoos hin ajjeese hin beektu? Hin beeku naaf hin himu. Okay, ayyee. Rakkoo hin qabu. Erga nama Yesuus Kiristoos hin ajjeese hin beekne rakkoo hin qabu. Na Yesuus Kiristoos barsiisaadha. waaqaa? Ilma waaqaati. Isin duuna inni amanu. Bakki naa Ilma deebisi. waaqaati malee Gaafa hin dabaliin isa na gaafatte naa deebisi. hin duune inni akka nuti Yesuus Kiristoos hin duune inni amanna bara. Nuti Yesuus Kiristoos hin duune inni amanna. Hin duune Akkamitti? Yesuus. Hin duune duriyyeen isa ajjeesuu barbaadde turte Waaqayyo immoo isa oolcheera. Ani deebiin ta'u. Macaafa dubbataam. Akkam? Yesuus Kiristoos yeroo fooniin biyya lafaarra jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin Waaqayyoon kadhatee jedha. Kadhannaa dhiyeeffatee jedha. Du'a isa oolchuudha. Gara Yesuus Kiristoosiin Waaqa du'a isa oolchuu danda'utti. Waaqayyollee isaaf dhagaheera jedha. Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo du'a na oolchee du'a ooluu kadhatee Waaqayyo immoo isaaf dhagahe jechuun du'a isa oolchee jechuudha. Siimpili. Hin duune jechuudha Yesuus bakka. Du'a mo'ee ka'eera. Gaanota akkasitti amannaan bakka. Waan hin jirre amantuu kaasin du'eera du'ee du'a mo'ee ka'ee wanti ta'e waan hin jirredha. Eshi Waaqa du'e moo nama du'e? Amantii jechuun saduma isaayyuu waan hin jirre akka waan jiretti lakkaa'anii amanuu qabanii. Maali ati amma fakkeenyaaf waaqatti amantu ija keen argite beektaa? Hin beektaa fakkeenyaaf? Allaan beektaa ijaan argite? Hin beeku. Ekko amantii jechuun waan hin jirre tokkoyyuu akka waan jiruutti amantee fudhachuudha bakka malee ana amma akka kiyyatti argeen beeku gooftaa Yesuusin ija kootiin. Waan hin jirre. Garuu hafuura keessatti nana manaani. Nana mana hafuura qulqulluu ta'uu isaa nana mana. Qoy. Waan hin jirre amanuu jechuunii fi waan jiraate ati hin argine amanuu jechuun garaagarummaa qaba. Ati sagalee isaan nageenye yookaan qaamaa isa nagarree jechuunii fi hin jiru jechuun garaagarummaa qaba. Waan hin jirre akkamitti amantaati? Wangeela dubbifadheen karadda baqqaa kalaas kanuma. Waan hin jirre akkamitti Dubbifadha waan macaafa qulqulluu dubbifadheen nan karaddaa. Fakkeenyaaf akaakayyuun qabdaa miti? Eeka. Jiru lubburaan jiru amma? Lubburaan jiru? Lakki deemanii jiru isaan gara abbaa isaanii. Yeeshi. Osoo ati ijaan isaan argitee deeman moo ta'uu isaan argin deeman isaan? Lakki ani hin beekuyyuu.
Kanaafuu ati akaakayyuu qabdamoo hin qabdu ree? Hin qabu namatti hin qabu. Maal taate akaakayyuu kee lubbuudhaan jiru moo hin jiratin hin jenne baran. Akaakayyuu qabdamoo hin qabdu? Nan qaba du'aniiru jechuudha malee maal akkamitti ree namni isa kana dhabee jira moo? Yaa du'aniiru jedhee kan sitti hime nama du'aniiru sin jedheemi? Ati jaayina maarree jaayina argine waan ta'eef akkamitti akaakayyuun qabattare ati jaayina agarree gurraan dhageesse maa inni kun kaa jechuun waan kun akkuma zarmaan zariitti deema waan ta'eef namni bakka waloraa baay'ata miti ree. Kana jechuun agitee ani arguu baaduu si kaa natti muu waan ta'eef dhagaan guddadde isa kana. Ati jaayina argine malee akaakayyuun kee jira akka jiran immoo gurraan dhageesseerta jechuudha. Nuti illee rabbiin jira gaafa jennu ijaan hin argine rabbiin malee gurraan dhageenyeerra lammaffaa immoo hojjaa isaallee argineerra jechuudha. Argitee hojjaa rabbiin hojjetu argineetu akka rabbiin jiru amanne isa kanas ni lammaffaa irratti Yesuus Kiristoos waaqa moo nama du'e Yesuus? Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoodha kan hin du'e Yesuus. Ilma waaqayyooti malee waaqaa miti inni. Nama ta'eetu du'ee du'a moo immoo ka'e waaquma ta'eetu jiru jechuudha. Waaqatu nama ta'e? Eeyyee ka. Waaquma nama ta'e santu du'e? Maal jettanii? Amma gaaffiin keessa waan biraa jechaa jira. Gaaffiin kee maal jedha Yesuus fannifameera. Eeyyeen fannifameera. Waaqumatu nama ta'ee du'ee sin jedhe bara. Eeyyee Yesuus nama ta'e hafuura qulqulluu dawaa abboo ati hin beeku boon. Kalaas nafa ta'a. Isin gaaffii yoo isin deebisanis deebii hin fudhatta waan ta'eef manaan waan kana. Timootewos 1:6 irratti Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Ati immoo Waaqayyo nama ta'ee du'eetta. Waaqayyo immoo hin du'u jedha. Waaqan duunee fi Waaqa du'e jira jechuudha. Du'ee namni soomoo eegaeeran siin jedhee maal? Kun immoo Waaqayyo hin du'u jedha gonkumaa. Du'ee du'aa kaatoo hin taane hin du'u jedha. Hin du'u jechuun daqiiqaa tokkoofis daqiiqaa lamaafis hin du'u jechuudha. Ati immoo noo guyyaa sadiif du'eera. Guyyaa sadii jechuun waan xiqqaa miti waan guddaadha guyyaan sadii. Gaafadhu Keeniyaa. Gaafadhuun bakka rakkoon qabu. Gaafee qabaatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كم درت نجامة؟ جرة الحمد لله نجارة. ترى قالت ربي أستاذة صلاة الرقعة فتشوفي فكيني في نمي توكو أستاذة أنا مفكيني في سعودي كان كيس جرا ها؟ أنا أحمدي فتوى مونا قالت فتوى أنتش jechuun wanti qaadha hin danda'amure. Mee gaafadhu yoon beeke siifan gaafadha. Yoon wallaale siifan gaafadha yoon beeke siifan deebisa maal ture? Ayyee anama biyya Suudii kana keessa jira. Suudii Jiddaa wal jiraa'ee fakkeenyaaf gara Makkaa deemuu fi salaanni yoo amma gara Makkaatitti jira deemanii salaanni lama salaatamaa kan jedhu gaafii qaba. Jaratu akkasumaan jee beektanii arabdoonni ani hin dhageenyellee hin agarreellee an salaanni kalama salaatamu je'anii morme hin jira akkas salaatamu biyya tokko irraa biyya tokko deemanii naan jedhan. Qabsiidhaan waan jedhamu jira. Qabsoo jechuun salaata afurii kana gaggabaabsanii sagadu jechuudha. Afur lama godhanii salaatu jechuudha. Ishaa'ii. Inuma danda'ama garuu. Yoo imala deemtee dhaggeeffata. Imala yoo deemte gaafa imala deemtu akkaataa lamaan isaa dandeessi. Akkaataan lamaa keessaa akkaataan tokkoffaan salaata rubaa'ii ta'an yookaan salaata rakaa afur qabanii ishaa'ii asraadhaa fi
zuhurii kana lama lama gootee gabaabsitee salaattee qasrii gootee deemuu dandeessa. Qasrii gootee gabaabsitee salaatuu dandeessa. Lammaffaan immoo salaatuma kanayyuu jami'ii gootee bakka tokkotti salaattee deemuu dandeessa. Bakka tokkotti fakkeenyaaf zuhurii karaa asriitti asrii gara zuhuriitti akkas gootee walitti fiddee salaattee salaatuu dandeessa jechuudha. Akkaataa lamaan jira yoo imalarra jiraatte. Yoo imalarra jiraatte akkasitti salaatuu dandeessa. Okay. Ayyaanni ka biyya tokkorra biyya tokko yoo deeman salaanni biyya san yoo dhaqan lama salaatamaa hanga biyya san dhaqanii yonti jaanii salaanni lama salaatamaa san malee ani yoo yonti jardara qabaadhe yookaan iddoo deemu san osoo dafee ga'uu baadhee asrii zuuritti yoo deeme asrii san yoo hin gahin zuuri irratti salaatee deemu san dhagee jiranillee garuu biyya tokkorraa gara biyya tokko deemanii salaanni lama akka salaatamaa kan jedhamu hin dhageenye. Rakkoon qabanne jechuun yoo si mijanne lama lama gootee salaatuu dandeessa. Yeroo baay'ee namni gaafa biyya ofii naannoo ofiirraa gara naannoo biraa deemu isaaf hin mijatu. Haalli jireenyaa ta'uu danda'a, haalli naannoo ta'uu danda'a, isaaf mijachuu dhiisuu danda'a. So Allah subhaanahu wa ta'ala ደግሞ rabbiin keenya rabbii nutti laaffisuudha malee rabbii nutti jabeessu miti. Okay? Laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'ahaa. Rabbiin lubbuu tokko humna ishiitiin ol waa tokko isheetti fe'ee ishee rakkisu jedha. Kanaafuu waan haga dandeettii keenya rabbiin nu ajaja waan ta'eef haga dandeessanii salaataa nuun jedha. Bifa kanaan yoo dandeesse akkas gootee salaatuu dandeessa. Ayyaati galatoomna. Tajaajila. Yesuus. Oko, oye. Gaafii tokko si gaafadheen ergasii immoo yoo gaafii qabaatte na gaafattee addaan baana ishii. Tole, mee yoon beeke sin gaafadhaa yaa ookeen immoo naa deebista. Eshi. Luqaas boqonnaa 6:16 irratti Yesuus Kiristoos halkan guutuu 6:12 irratti Yesuus Kiristoos halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Yesuus Waaqa miti. Yesuus Waaqa miti akka amantutti. Yesuus kan kadhatee abbaa isaa kadhate kaayee. Jechuun koo Yesuus Waaqa miti ati Waaqa itti amantaa miti Yesuus. Akkasitti nama mana garuu ani Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti namana. Sila sitti Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti moo Waaqa ta'uu isaatti amantaati? Yesuus Waaqa ta'uu isaatti moo ilma Waaqaa ta'uu isaatti amantan jedhu? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti namana siin jedhaan. Yesuus Waaqaa miti jechuudha. Nanaa galee fakkaatu kana godhika. Yesuus ilma Waaqaati moo ilma Waaqaati malee Waaqaa miti jechuudha mire? Yesuus ilma Waaqayyooti. Kanaafuu Waaqaa miti. Waaqaa miti Yesuus baay'ee gaariidha. Yesuus Kiristoos Waaqaa miti. So Yesuus Kiristoos erga Waaqa hin taane Yesuus Kiristoos uumamaa miti? Oh my God. Maal taate xiyyaati. Maariyaam irraa hafuura qulqulluudhaan durbe Maariyaam irraa dhalate Yesuus. Hafuura qulqulluudhaan jechuudha. Isuma kanammoo yoo ta'e. Inni durboo Maariyaam irraa hafuura qulqulluudhaan dhalate kuni uumaadha moo uumamaa sin jedhe? Uumaadha kan jennee fireefuu Waaqaa miti naan jetteerta. Waaqa jechuun uumaa jechuudha. Kanaafuu dhalateera hafuura qulqulluudhaan dhalateera. Kanaafuu uumamaa mire? Akkamsitti fakkaata sasiini? Akkuma siif galetti fudhadhu bakka. Jechuun qo'ate kan isa kanaaf galetti amanee jira atis akkasiif galetti hubadhu fudhadhu. Waa lama jira alteera waa lama jira tokkoffaa uumaa jira. Oshi maaliifi? Uumaadhaa fi uumama jira. Uumaadhaa fi uumama jira. Kana lamaan keessaan bahu nama yoo fudhatte namni. Fakkeenyaaf ati waati deemaaf jirtuuf hin beekaani kanaafani waati itti deemaa jirtus waan hin beekuufi maal akka jechuuf deemaa jirtu nan beekaafini. Rakki maal jechuudhaaf deemaa hin jiru ani waan uumamatti waan amannu wayii isinitti fakkaata natti fakkaate yaadi. Rakkoon qaba ishee fakkeenyaaf Luqaas 1:31 irratti illee Yesuus Kiristoos ilma dhiiraati jedha. Amma ilmi dhiiraa kuni ilmi dhiiraa Maariyaamiin deesse kuni uumaadha moo uumama? Egaa dhalateera siin jedheera Yesuus dhalateera dhaqii Isaayyaas macaafa Isaayyaas keessa dubbisi boqonnaa 6:1
kudhaniitti deemee dubbifadhu. Lakkoofsa tokko kaasi. Naagalee baabar. Isaayyaas boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko kaasi deemee dubbisi. Tole. Inni dhalate kun uumaadha moo uumamaas hin jedhee barri Yesuus. Eegaa uumameera kaa dhalateera. Akkanaan jedhu uumama maashaallah. Uumama kana waaqessita moo waaqessitu reeti? Uumama Yesuus jedhamu kana ni waaqessita moo waaqessitu? Ani ilma waaqayyoo ta'uusaan isa kana ilma waaqayyoo ta'uusaatiin ana mana siin jechaan jira isa kana. Galee barnoo jechuun saasoon taane uumama naan jette kana Yesuus Kiristoos uumama Hafuura qulqulluudhaan uumame barinni uumamni isaa hafuura qulqulluudhaan kan dhalate isiin jechaan jira maal jechuudha qaba. Maashaallah. Isa uumame kanaaf ni sagaddaa. Nagaan oolaa oolumaa galatti dhugaa. Ciao bye ani inaasa'u gaa maaliif? Hin deemin kan. Waan hin beekne keessa galee isin ijjiin hin naasa'an. Hin deemin kan. Amma gaaffin sirraa qaba naa deebisi gaaffii kan godhiisiti. Isa kana dhiisi bakka. Uumamasa ta'uu dhiisii akkasiif galetti hubadhu ani isa kanaaf galetti amanee jira hubadheetis jira waan ta'eef. Si gaafadhu gaaffii akaanii waa tokko si gaafadhu. Na gaafattaa garuu dagatii yeroo biraa akka Yesuus Kiristoos. Eeshi rakkoon qabu. Akka namatti hin dagatiin ishii lammata. Eeshi. Si gaafadhu ree. Eeshi. Gaafadhu. Gaaffii afaaniiti gaafetta ishii sin gaafadha. Amantii keessan keessatti jechuudha amanti. Eeshi. Yeroo salaattanii dhagaa xiqqeeshoo tokko maaf adda jala kaa'atanii yeroo gadi jedhanii gadi qoomanii sagadanii ol jedhan sana dhagattiin sun mallattoo maalii ibsiti? Ganama kana gaafachuuf jedhee mana abdii keessatti kolfa qabachuu dadhabee ammoo beektaa ani kolfan jaalladha kennaadha inni kuni. Gaaffii kana gaafachuufan ture ganama mana abdii keessa ani kolfa dadhabee naanin gadi na buuse. Wanta dhagattii sana maal ibsiti? Hiiki dhagattii sanaa maalidha meenatti? Wanti keessan keessatti. Biyya kam jirta amma? Ani amma biyya namaan jira ammaaf. Naagalee bar jechuun biyya tiirtuu araba keessaa moo Joordaan jirti? Iraaq, Iraanii, Joordaanii jirtaa? Iraaniin jira. Akka. Wayifan si gaafadhe. So Iraaniin jirtaa. Warri Iraanii gaafa salaatanii dhagaa of jala kaa'anii salaatu. Dhagattii jechuudha. Amati dhagattii jechuudha. In dhungatusi adda jala kaa'atu. Namni adda sanarraa mallattoo gurraattii sana hin qabne waan abiddatti seenu wayii fakkaata gaafa du'u jedhu. Abiddatti seenas otoo abidda lixin hin ba'u. Namni immoo mallattoo sana qabu immoo jahannamiin sana hin lixu faayidhaan bakka waan akkasii dhagee jira. Fakkeenyaaf mallattoo sana addarraa yoo qabaatte gaafa duuta akka jahannamiin seene sana kana dhagee. Kan jaaris amma warri waan akkasii fayyadamanu sirriitti dhaggeeffadhu amma. Islaamummaa keessatti waan tokko jira. Allaan subhaanahu wa ta'aalaa salaata waan jedhamu kana sagada waan jedhamu kana ergamaa isaa nabiyyi Muhammadiin gara ofiitti fudhateetu ofii isaatiif salaata 5 guyyaatti salaatii jedhee Allaan subhaanahu wa ta'aalaa itti kenne. Gaafa kana ergamaan Rabbii salaata 5 qabatanii gara biyya lafaatti dhufan samii gubbaadha jechuudha. Waalaikum salaam ustaas. So gaafa dhufanu Jibriil dhufee sa'aatii isaa isaan barsiise. Sa'aatii isaa guyyaa keessatti sa'aatii kam akka isaan salaatuu qaban isaanitti agarsiisee isaan barsiise. So bu'uura kanaatiin nabiyyi Muhammad guyyaatti sa'aatii yeroo 5 salaata 5 salaataati turan. Kanaafuu ergamaan Rabbii maal jedhanii dabarsanii salluu kamaa ra'aytumuunii usallii jedhan. Ani akkan salaatutti waan akkaataa ani salaatuu argitan kanatti salaataa jedhanii duuka buutota isaanii barsiisan. Akkan ani salaatutti, akkan ani taa'utti, akkan ani ka'utti, akkan ani jilba qabadhutti bakka salaata keessatti wanta ani hojjedhu hundayyuu na argaatii akkaataa kiyyatti hojjedha jedhanii barsiisan. So nuti akkaataa isaan salaatanitti salaanna. Akkamitti jennaan tokkoffaa sahaboota isaaniirraa wanti kun daddarbaa nutti dhufe. Lammaffaa barsiisni kun sagaleedhaan nu bira ga'ee jira. Akkasii jilba qabadhaa. Gaafa jilba qabattan akkas gootu
jilbarraa gaafa kaatan akkas jettu, gaafa immoo adda keessan lafa tuqxan akkas jettu wanti jedhamu sagaleedhaan barsiifamee nu bira ga'ee jira jechuudha. Kanaafuu nuti akkaataa isaannoo akkaataa ergamaan Rabbii itti salaatanidha. Akkaataa ergamaan Rabbii itti salaatan kana keessatti immoo ergamaan Rabbii dhagaa adda isaanii jala kaa'atanii salaataniiru jettee yoo na gaafatte noo hin jiru. Ergamaan Rabbii salaata isaanii keessatti guyyaa tokkoofiyyuu dhagaa of jala kaa'anii salaatanii hin beekani. Sahaabonni isaaniillee akkasuma. Kana jechuun duuka buutonni isaanii akkuma Yesuus Kiristoos duuka buutota qabu. Duuka buutota isaa akkuma barsiise Nabiyyi Muhammad illee duuka buutuu qabu. Duuka buutonni isaanii bifa kanaan salaata hin salaanne, isaanillee bifa kanaan salaata hin salaanne. Duuba warri har'a dhagaa of jala kaa'ee salaata salaatu kuni eessaa fidee yoo naan jette sammuudhuma ofii keessaa kalaqatee sin jedha. Sammuu ofii keessaa kalaqatee akkas godhee salaata malee barsiisa islaamummaa keessa dhagaa of jala kaa'atii salaataa kan jedhu hin jiru. So kanaafuu warri Iraanis warri Shi'aa jedhamti. Warri sun islaamummaa keessaa xiqqoo warra achi bahedha. Warri Iraan keessa jiranii islaamummaan isaanii islaamummaa guutuudhaa miti. Okay? Islaamummaa isaanii islaamummaa guutuu miti. Inumaayyuu isaan keessaa namoonni baay'een Nabiyyiin Muhammad ergamaa miti jedhanii warra amanan jiru. Musliiman jennu warra akkasiitiin. Isaan ofii garuu nuti musliima ofiin jedhu nuti musliimaan jennuun. Namni Nabiyyiin Muhammad ergamaa ta'uu isaa hin amanne musliimaadhaa miti. Sahaabota ergamaa Rabbii arrabsu. Namni sahaabota ergamaa Rabbii arrabsu musliimaa miti. So kanaafuu jarri sun barsiisa ergamaa Rabbii irraa fudhatan osoo hin taane barsiisa kiisii isaanii keessaa baafataniin dhagaa of jala kaa'anii sagadu. Sii galee? Yesuus Iyyasuus Hello, innagamu niitorkiin naqabee dhiiba. inni dhaga'ama. Na dhageesseerta miti? Maal seete dhagattiin dhungatu adda jala kaa'atanii gadi jedhanii itti sagadanii ol jedhu baqa hin dhungatus immoo beektaa ani jarrimaaf kana godhu hedheetaan yeroo tokko tokko ilaala beektaa nan argaa badaas miti garuu salaati isaanii amma kanattis miti amma fakkeenyaaf warri Itoophiyaa sirriitti yeroo sooman illee baqa waan baay'ee godhu hin argina. Garuu jarri jechuudha amma fakkeenya lafin jiru kuni yeroo sooma isaanillee amma kanatti miti jarri jechuudha. An garuu inuma ni ilaala beektaa. Ammoo dhagaan isaan adda jala kaatan kun maal ibsaa hedheetumanii baqa isa kanaaf si gaafadhee ganama mana abdii keessatti gaafachuuf jedhee baqaanii kolfan jaalladhaa sababiin kolfaa tureef gadi na darbee galatoomis jedhagaa isuma kana si gaafachuu barbaadeenii. Waa tokko moo gaafatanii baruun rakkoo qabaare. Rakkoon qabu si deebi'eera miti kanaafuu yaa wanta rakkoon qabu dhugaa rabbii waalaikum salaam wa gaafiin gaarii gaafattee nama akkanaatti islaamummaa keessa wanta akkasii jiraayi keessaa fiddanii waan akkanaa hojjettu. Amma yoo milikkita addarraa hin qabne namni milikkita addarraa hin qabne wanta gurraatti milikkita fakkeenya amantii keessatti cimuu sanatti fakkaate ta'e hin beeku garuu. Addarraa yoo milikkita sana hin qabne namni yoo du'e ijaan nama seenuu qaba moo akkamiidha wanti yoo milikkita hin qabne nama hundaaf immoo baaree hin ba'u inni kun natti fakkaate hin beeku. Sagalee hin jedhaa hin jedhaa kuyuut qabadhu. Yaa sagalee kee deddeebisaa hin jeeqa waan ta'eef namni addarraa mallattoo sujuudaa qabu jannata seenaa namni adda isaarraa immoo mallattoo sujuudaa hin qabne abidda seenaa kan jedhu so kanaadha miti addarraa mallattoo gurraacha kana qabaattee jechuu miti namni hundi abbaan barbaade lafaa ka'ee adda isaa kana gurraacheffachuu danda'a namoonni tokko tokko lafumaa ka'anii adda isaanii kana lafatti riganii yookaan mukatti riganii ta'uu danda'a whatever waan adda addaa godhanii adda isaanii gurraacheffachuu danda'u. Kanaafuu jarri kun abiddan seen jechuudha miti. Abidda kan si galchu hojjaa keeti. Jannatallee kan si galchu maa'inni hojjaa keeti. Allah subhaanahu wa ta'ala udkhul jannata bimaa kuntum ta'amaluun jedha. Jannata seenaa ay bisababi maa kuntum ta'amaluun jechuudha. Sababaa dalagaa keessaniitiin jannata seenaa. So ilmi namaa jireenya bara bara argachuudhaaf sababni guddaan maa'inni dalagaa isaati.
Akkuma kana ilmi namaa abidda seenuudhaaf sababni guddaan maa inni dalagaa isaati. So dalagaa kakeetu jannata jireenya bara baraa si argachiisa malee adda gurraacheeffachuu kan kee waan akkasiidhaa miti. So jarri kun yaaduu mataa isaanii irratti hundaa'anii akka barsiisa amantaa Islaamaatti bocatanii dubbatu malee seeraa fi heera barsiisa Islaamummaa keessa wanta akkasii hin jiru siin jenna. Gaafii biraa qabdaa? Tole. Nen qaballee garuu dhiifama qalamni si gaafatu na duuba waan jiruuf nan qaba. Waan tokko irratti si gaafachuun barbaada ammallee. Fakkeenyaaf ani ofii kiyyaa akka ofii kiyyaatti waa hubachuu barbaadeeti. Warri kaan immoo yaada keessanillee callisaa dhaggeeffadhaa maaliif namni kan waan isatti tole gaafachuu mirgaa qabaa siin jechuudha. Siin jechuu dhiifama. Si gaafadhu ammas waa xiqqoo. Gaafadhu azaan nama booddisiifan deebisa rakkoon qabu. Maal jette? Dhiisii yookiin haafuu baqqaan hundiisa. Gaafadhu nama. Gaafadhu. Namni hin jiru namni gaafatu hin jiru. Namni biraan hin jiru namni yaada qabu. Yaa. Salvation by work. Maal jechuudha? Itti fufeeti. Fakkeenyaaf dhiirri amantii keessan keessaa dhiira tokkoo fi dubara tokko abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii yoo jiraatanii sitti maan jira? Dhagaarra sagalee. Akka gaariitti dhagaara. Haadhi manaa gurbaa amantii kana keessaa jechuudha. Haadhi manaa isaa karaa isaa jannata seenuu qabdi yoo duutu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiirri tokkoo fi shamarri tokko yoo wajjin jiraatan. Isayyuu miila isaa jalaan akka jannata seentu. Qoy. Dhiirri tokkoo fi shamarri tokko yoo wajjin jiraatan gaafa jettu yoo wal fuudhanii wajjin jiraatan jechuu keetii? Wal fuudhanii wajjin jiraatu jettee ishee ergasii yoo? Ergasii yoo wajjin jiraatanii ergasii yoo? Karaa abbaa manaa isheetii akka jannataadha. Akka jannata akka yoo karaa abbaa manaa ishee miila abbaa manaa isheetii jalaan jannata akka seentu. Kana dhaga'een jira. Kun akkamiidha? Lakki. Kana jechuun fakkeenyaaf Islaamummaa keessatti akkuma reefu sitti hime namni dalagaa gaarii hojjeteen dalagaan gaarii namni tokko hojjetu jireenya bara baraa argachuudhaaf yookaan immoo jannata argachuudhaaf sababa isaaf ta'a. Dalagaan ati dalagattu fakkeenyaaf Rabbiin waaqessuu ta'uu danda'a, Rabbiin kadhachuu, Rabbiif sagaduu, rakkataa rakkina baasuu, beela'aa nyaachisuu, nama uffata hin qabne uffisuu, nama dheeboo ta'e baasuu, wantoota hojjaa gaggaarii jedhaman hojjechuun kan kee jireenya bara baraa seenuu keetiif sababa guddaadha. Yoo beeziin kan kee bu'uurri kan kee Islaamummaa irratti yookaan immoo tawhiida irratti ijaarame jechuudha. Itti aansuudhaan dalagaa badaa hojjechuu keetiif immoo abidda seenta. Kana jechuun fakkeenyaaf abbaa warraa tokko haadha warraa wajjin gaafa jiraatu abbaa warraa haadha warraa irraa haqa qaba. Abbaan warraa haadha warraa irraa haqa qaba. Kana jechuun haati warraa waan abbaa warraa isheetiif guutuu qabdutu jira jechuudha. Akkuma kana walinisaa'ikum alaykum haqqa jira ergamaan Rabbi. Dubartoonni keessanis haati warroonni keessanillee dhiira irraalleen haqa qabdu jedha. So warri dhiiraas warri shamaraas haqa walirraa qabaachuudha. Haqa kana gaafa waliif guute, haqa kana gaafa waliif raawwate hojjaa gaarii hojjeteera jechuudha. Fakkeenyaaf haati warraa haqa abbaa warraa ishee yoo eegde, sababa kanaan illee Rabbiin miindaa guddaa siidhaaf kennuu danda'a. Sunillee jana sii galcha jechuudha miindaan sun. Lammaffaa abbaa warraallee haadha warraa isaatiif haqa kana guutee wanta gaarii wanta bareedaa yoo isheetti oole sababa kanaatiin jireenya yookaan immoo jannata bara baraa argachuu danda'a. Kana jechuun fakkeenyaaf ergama Rabbi sallam aljannatu tahta aqdaamil ummahaat jedhan. Jannatni luka haadha keessanii jala jirti jedhan. Kana jechuun haadha keessantu jannata luka ishiitti baatee deema jechuudha miti. Kana jechuun haadha keessan kabajaa, haadha keessaniif ajajamaa, haadha keessaniif bakka guddaa qabaadhaa, ishee jaalladhaa, ishee kunuunsaa,
Okay, isheetti waan gaarii malee waan badaa waan hamaa itti yaadinaa. Maaliif haati kan keessan ji'a 9 ji'a 8 garaa ishee keessatti dadhabeettee osoo hin nuffin isin baattee ergasii boodallee waggaa 2 guutuu osoo isin hin nuffin isin dugdatti isin baattee gaafa isinillee irratti fincooftan fincaan keessan osoo hin jibbin osoo hin ceemmin isinirraa dhiqxee nama gootee sadarkaa guddaa kanaa isin geesse. Kanaafuu so yaada kana qabadhaatii haadha keessanitti gaarii oola jechuurraa kan ka'e namni haadha isaa akkasitti kunuunseetiin jedhe jannata argata. Kana jechuun haati bakka guddaa akka qabdu agarsiisa malee dhiirri tokko shamarri tokko abbaa warraa ishee jalatti jannata galti kan jedhudha miti. Abbaa warraa ishee sun barre nama hojjaa gaarii hojjechuu dhiisuu ta'uu danda'a bar. Abbaa warraa kan jannataa ta'ee haati warraa kan abiddaa ta'uu dandeessi. Haati warraa kan jannataa taate abbaa warraa kan abiddaa ta'uu danda'a. Fakkeenya tokkoon sii kenna. Firaa'uun nama jedhamuun beekta yaada. Firaa'uun jechuun ana keessatti ana rabbukumul a'laa nama jedhee dubbatedha. Ani rabbii keessan isa ol ta'edha. Anatu uumaadha jedhee dubbate. Haati warraa isaa immoo Aasiyaa jedhamti. Aasiyaa jedhamti. Aasiyaan kun immoo nama rabbiif buluudha. Musliima turte, nama rabbiif sagadu turte, isheen nama rabbiin kadhatu turte Aasiyaan kun jechuudha. So Aasiyaan kun rabbi ibni lii indaka baytan fil jannati wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini min alqawmi adh-dhalimin jettee kadhachaa turte. Yaa rabbi jannata kee keessatti mana naaf ijaarii jettee kadhachaa turte. Aasiyaan kun kan jannataati. Abbaa warraa ishii garuu ka abiddaati. Laaltee so kana jechuun haati warraa abbaa warraa jannanni isa jala jira jechuu osoo hin taane waliif ajajamuudhaaf waliif abboomuu keessatti rabbiin biratti miindaa guddaa namaaf argamsiisa yaada jedhurra kaafnee dubbanna malee waan akkasitti miti. Okay, kana waan dhagee tureefan si gaafadhee yaada kanaaf qooduuf galatoomiin jedha. Ayyee. Tolee, bakka gaafiin kan goisuma kanaadha ammaa fi waa'ee 2-3 fuudhuun gaafa tureena maarratudha. maati? Waa'ee islaamummaa keessatti dubartii 2 niitii 2-3 fuudhama kan jedhamu dhageesseen beektu maal? Kan gaafattu gaafitti hin taane. Maal godha isa keenya keessa siinuma jiraata inni kuni. Akkas eebbifame. Abbaan kiyya isa taanaan 3 fuudhan waan ta'eef. Kiristaanuma osoo ta'anii jiranii 3 fuudhanii saniif waan godhaan isa gaafadhe. Akaakaan koo shampuunaan abbaan kiyya 3 fuudhanii. Maqaa isaati. Inni rakkoo hin qabu. Garuu amantii keenya keessatti namni dubartii 2 fuudheeyyuu jannata waaqaa keessaa qoodan qabu. Maaliif wanni tokkumaaf tokko walitti eebbise waan ta'eef. Asitti illee ni qaba wanti islaamummaarraa waan akkasii gaafadhu sin jedheefuyyuu waan kanaati. Maaliif yeroo baay'ee maaliif akka amantii keenya keessatti abbaan manaa fi haadhi manaa bakka tokkuma waan ta'aniif isa irratti bakka fuudhuun qabu. Maaliif ishee jaallatee raami ishee wajjin jireenya jiraachuudha malee irratti fuudhuun qabu. Okay. Yoo nagaa jiraatte ani wanti islaamummaa irraa waa'ee tokkoo fi lamaa kana gaafadhu dubartii 2 fuudhu 3 fuudhu waan jedhamu kana gaafadhu wanti sin jedheef iyyuu maayini yeroo baay'ee shamarran kiristaanaa islaamummaa keessa dubartii baay'ee fuudhu jira cunqursaa waan akkasii jira jedhanii dubbatu. Waan kana keenya akka kana gaafadhu maafan hin barbaanne beektaa? Wanti baraka afaan xuraanaa sooftaa hin qabu. Akka ati yaada kana of keessaa dongora kan akka of keessaa balleessituu fi waan akkasiin jedhee ture so kun rakkoon qabu kiristaanummaa keessillee hin jira wanti akkasii jettee koonfarmi naa gootee hin dubbatta akka koonfarmi naa gootee kaateetu ergasii booda immoo deebitee kiristaanummaa keessa tokkoof tokkodha jettee gaafa kana baay'ee tokko natti dhagaa'e maaliif wangeelaan walitti buuteerta macaafa qulqulluudhaan walitti buuteerta waan ta'eef macaafa qulqulluu keessatti namoonni baay'een dubartoota baay'ee akka isaan fuudhan inumaayyuu waaqayyoo dubartii namni tokko dubartii 2 yoo fuudhe kan jedhu illee jira. Fakkeenyaa tokkoon sii kenna macaafa kan galtee dubbachuu dandeessa. Seera keessa deebii boqonnaa Abrahaamiyyuu waaqsammaa fuudheera bar. Yaa takka wayii sii kenna. Waaqayyoomtuu seera baasa. Seera keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 15 gubbaarratti maal jedha waaqayyooni namni tokko haadha warraa yookaan haadha manaa 2 yoo qabaate jedha.
haadha manaa lama yoo qabaate namni tokko seera baasa Waaqayyoon. Haadha manaa lama jedhee seera baasa. So Waaqayyoo namoota baay'ee fi haadha warraa tokko ol baay'ee kumaatama akka kenneen beekamaadha. Sana yeroo biraa haasofnaa luluun haasaa jaarti haasa'ii lu'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبلتي كأنه جيوتين أيام تساتي وأتكلم عن أمانتا شيرا قافة تشوف ده. جيوتين أيام تساتي. Eeyyamtu yaada. Ay rakkoon qabu waan hin beeku yoo ta'e siifan deebisa waan hin beekne immoo hin beeku nan deebisa rakkoon qabu nagaaf obboleetti. Seera jiruuf jireenyaatiin si gaafadha. Wangeelli rakkinoota biyya lafaa kana ni fura jettee yaaddaati? Waan furuu danda'u simatu furata malee isarra dhaabattee immoo haala kee keessa dhaabattee akka amantii keetiitti yoo amantee waan si gargaaruu danda'a. Wanta keessaa furuu qabu. Amma fakkeenyaaf ani islaamummaa asirra wangeela beekeetii miti kan si gaafadhu garuu jara naawolojii si gaafachuu barbaadeetan amma amantaa musliimaa kana hogguu itti amane sababaan ani itti amanee fi tokkoffaa barnoota saayinsii fi teekinooloojiitii walitti hin bu'u lammaffaa jireenya amma asii an jiraadhuu fi jireenya amma boodaatiif illee seera dabalataa tokkoon alatti jireenya mataa kiyyaa ittiin oofachuu danda'a jedhee yaada. Hawaasummaarraa jalqabee waa hunda naaf fura jedheetiin yaada. Ittillee amana akkasumatti ittiin jiraachaa jira. Osoon ittiin bulmaanni seera addunyaa yookiin qaroomni addunyaatu as dhufuu baatee anaaf islaamummaan qofti jiraadhee dabruudhaaf gahaadha. Ayyee amma Wangeela akkanatti akkana siif wangeelli maalidha? yaada kee irratti wangeelli maalidha? Yaa anuma islaamummaarraa kallattii feeteen jiruu hawaasummaatiin ta'ee jiruu amma boodaatiin ta'ee waan qabrii keessatti waa hunda yoo na gaafattee siif hin deebise. Akka islaamummaa according to my religion. Fakkeenyaaf nama waa balleessee jiruu hawaasummaa ollaa waan hunda keessa galeetti akkana jedheeti ni qaba. Wangeela akkas jettee na himuu dandeettaati? Qaba. Wangeela jechuun akka yaada keetitti maal sitti fakkaata siin akka hubattutti? Wangeela jechuun misiraachoo jechuudha. Sagalee misiraachoo jechuudha. Hiikaan macaafichaa misiraachoo jechuudha. Hiikaan macaafichaa kallattiitti jecha wangeela jedhu jechuudha. Ayyee yaada kee silaarra yoo Akka yaada kee ilaala amantaan tokko amantaa jedheetiin hin fudhatamuudhaaf amantaan tokko amantaa guutuu jettee fudhachuudhaaf atiin rakkina ilma namaadhaa furuu qaba. rakkina ilma kanaa nama kan maal jedha beektama macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo waaqa kee akka malee naggatiin kan jedhu caafamee jira maaliifi rakkina keessaa furuudhaaf situ tattaafata waan ta'eef inni kun yooti ofii keetiin obbaasuu qabda kan hamma danda'amaa ta'e. Gama amantii keessa yoo galte immoo akka amantii keetiitti amantii kee jabeeffattee amantii kee keessatti waan irratti amanuu barbaadde irra dhaabattee amanuudha. Akkasii abboleettiin beekan. Wangeela keessanitti namni tokko nama tokko fuudhutu sirriidha jettee fudhattaati. Isa tokko isa fuudhu lama isa fuudhu siin jedha isa malee garuu abbaan barbaade amma kudhaniitu yaa fuudhu inni kuni maaliif macaafa keessas Abrahaam yoo ilaalte innis fuudhee jira baay'ee isinis hin beektu. Ishee akka amantii keessanitti daangaan dhiirri tokko fuudhuu qabu na himuu dandeettaa? Haganaa fuudhuu ka jedhu jechuudha. Hagana bira akka hin dabrine ka jedhu. Amma barbaade akka wangeelattiin si gaafadhe malee haala amala ilma namaarraa si gaafachuutti hin jiru. Yookiin immoo waan uummanni godhaa jiruu fi hordoftoonni godhaa jiran sin gaafan. Wangeelichumni mataa isaa daangaa dhiirri dubara hagana fuudhuu qabaa jedhuun qaba.
Ani sakanan beeku lubbu. Ani waan ani hin beekne tokko hin beeku. Maaliif waan ani hin beeku yoo jiraate nan dubbadha garuu waan ani hin beekne tokko dubbadhu hin beeku ani sakana. Ishi yeroo biraatiif jechuun wangeelichi dhiirri tokko dubara hagam akka fuudhu akka inni murteessee fi seera jiruu fi jireenya yookiin immoo bultii ilma namaa kan wangeelli lafa kaa'e akka hojii manaatti akkanaaf iddoo barbaada. Baruu fedha waan ta'eef. Anis immoo sirraa baruun barbaada kaa isaan hin beekne kana hubannoo tokko sirraa fudhachuun barbaada waan ta'eef naaf hin beeku amman. Gaafadhu mara kon qabu. Yoo dandeessii deebisee yookiin akka gidduuf deebisee. Isa mana gaafatte kana deebisaa naaf himi kaa deebisaa kanan barbaada. Quraana keessarra kennarra siimu. Himi quraana keessas wangeelas beekta waan ta'eef naaf himi. Laa wangeelan beekuu siin jedheera bar wangeelan beeku. Wangeela hin argine dubbisee raaga tokko hanga dubbisee irratti seera jiruu fi jireenya ilma namaa bultii irratti dhiirri tokko hagana dubara hagana fuudhuu qabaa ka jedhu. Injiru hin argine waan dhabeefi si gaafadhee bara. Fasaalu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuuna jedha beeta ahla dhikri jechuun tun nama waa'ee isaa beekuu gaafadhaa jechuutti fudhatu. Fakkeenyaaf sirraa barachuun barbaada ani gama quraanaa. Ana amantaa kiyyatti yoo na gaafatte siin barsiisa siifin hima amma akkama amantaa kiyyatti yoo na gaafatte siifin hima suuratun rabbiin dubbateera quraana keessatti siifin hima. Egalee kan namas xanqaqaanu wayyoo dubbatuyyuu of eeggannaa wajji dubbate. Fakkeenyaaf amma akka amantaa keenyaa keessatti amantaan addunyaa tanarratti dubartoota kabaje. Akka amantaa musliimaan jiru to tell the truth. Akka amantaa musliimaa amantaan dubartiidhaaf mirga kennee dubartii kabaje hin jiru. Anama amantaa kiyyaan naa fayyama. Asbira taa'ee waliin haasa'u waa'ee amantaa si barsiisuuf siif garuu amantaan keessi hin hayyamu wangeelli hin hayyamu ati asbirteetiin na barsiisuu fi seerallee natti himuu hin dandeessu. Suni amantaa keettu jedhu. Bakkuma amantaa mageessan keessaa jechuudha bakki tokko argeen jira. Keessaa akka dubartiin lafa qonnaatii jedha iddoo tokko jechuudha. Nisaa hukum hartu lakum sirrii jedhe inuma dubartiin ooyiruudha jechuun rabbiin dubartoota hin kabaje qoy daqiiqaa takkana eegi saawundii sirreeffadha. Okay rakkoon qabu. By the way akka macaafaatti illee isin illee ni ooruudha kana beektaa? Ammoo dubartiin lafa qonnaatii jedha quraana keessatti. Akka amantaa kiyyatti jechi hagana takka dhibbaan dhibbatti sagalee kan lafa kaadhu jechi akka dubartiin oorruu teessani jedhu dubartii kabaju hin jiru all of the order as deebi akka jecha kanaa jechi dubartii sirriitti ibsu hin jiru. Maaliifii naan jedhe ooyiruu jechi jedhu kuni yookiin immoo maasaa jechuun bu'uura jireenya ilma namaati all of the world arabaa ajamni kan itti walii gale namni tokko nama ta'ee addunyaa kanarra survive gochuudhaaf jiraachuudhaaf ooruun dirqama farmiin dirqama addunyaa tanarratti biyyi ikoonomiin baakbooniin ikoonomii isii oorruu hin ta'in hin jiru harkachuu hin dandeettu. Osoon ooruun addunyaa tanarra jiraachuu baatte ilmi namaa tokko survive hin godhu. Hin amantaati kan. Hin amantaati kan. Ati ooruun ala jiraachuu dandeetta? Nan jiraadhaan waaqni na jiraachisa. Jiraatu. Argumentii firrii ta'e fidi. Ooruun ala jiraachuu dandeetta ottuu siin jedhu waan Afrikaan fidu kana. Tokkotti fayyadamuu hin dandeettu. Gaafa ooruun ala jiraadha jettu walaa firaash, walaa mana, walaa nyaata supermarkeetaa, chookoleetii waan takka itti fayyadamuu hin dandeettu. Anything. Fayyadamuu hin dandeettu. Duuba dubartiin ilma namaa kan jedhu taate min jiraatu. So laalika dubartiin bu'uura jireenya ilma namaatii jechuudha karaa biraatiin. Ooruun maaliidha garanni firee takka itti kennitee dhaggeeffadhu firee takka itti kenniteeti kintaalaan irraa hamattaami dubartiillee
Waa tokko itti kennita dubartii yoo kabaja itti kennite kabaja san baay'isee siif kenniti. Yoo ni gaarummaa itti kennite gaarummaa baay'isee siif kenniti. Yoo ni jireenya hojii jalqabde ilma namaa rabbii gaditti baattee ji'a sagalitti nama siif gootee siif kennite rabbii gaditti just. Akkasuma yoo karaa badiillee kan itti kennitu taate baay'istee ol abbaazatee gad abbaazatee inshaallah si maraachiteetiin hin ala keessa si of. That's our intention again. Waan kennameef hunda baay'isaniiti nama as deebisu. Tola yoo kenniteef tola baay'isee si as deebisu. Lola yoo kenniteef sanuma baay'isee si as deebisti. Saniif inni faarsee dubartiin ooruudha gaafa jedhe kan. Karaa biraatiin ati mataan kee abbaa manaa keetiif ooruudha. Si deebi'ee jedhee yaada. Dubartiin ooyiruu jechuu isaa rabbiin. Ani waa'ee amantii kan keessanii keessaan gaafadhee waa isaa gara kootii kan isaa osoo hin taane amma keessatti. Eegaa jechuun egaa battaawariin amma as gabaabatti. Sinis hin beektu. Keenya keessallee ni jira bakka jiru garuu keessan keessatti immoo dubartiin amantii keessan keessaa jechuudha abbaa manaa isheetii fi lafa qonnaa akka taate ni dubbata. Sirriidha argumentii sirriidha. Isa kanaaf malee keenya keessas immoo hin jiru miti argitaniitu nima jira macaafa keessa jechuudha. Yaa akkas jedhee nu ibsuun anaaf immoo kabajaa fi jaalala kiyya jedheetiin of amanaa dubartiin lafa qonnaa ta'uun keessan immoo kanaaf lafa qonnaa akka barbaadu ilma namaa lafa qonnaa irratti hundaa'a nuti hundee jireenya ilma namaa. Keenya keessatti immoo dubartiin tokko abbaa manaa isheetiif gargaartuu isaatii baqa waan hundumaa isaati malee lafa qonnaa miti. Nuti immoo abbaa manaa kennaaf kiwinii isaati. Yaa rabbi. Geeba isaati. Badhaasa isaati. Lafa badhaasa maalii akka barbaadetti sinqota akka lafa qonnaatti. Badhaasa isaati. Nuti fakkeenyaaf dhiirotaaf nu jechuun dhiirotaaf badhaasa dhiirotaaf akka amantaa kennaatti. Eenyummaan dubartii ooyiruu ta'uu eenni takkallee itti wanni hin jedhu ooyiruudha dubartiidhaan jechuun immoo dubartii kabajuudha malee xiqqeessu miti. Miknyaatuun bu'uurri ilma namaa ooyiruu irratti hundaa'a waan ta'eef. Miti amma fakkeenyaaf waa baay'eetu jira. Dhaggeeffadhuudhaan akkamitti akka isiin kiwiinii taate fakkeenyaaf nuti akkamii akka isiin dubartiin dhiirarra kabaja qabdu amantaa keenya keessatti wanniidhaan siif ragaa hojjechiif fiduu danda'a. Keenya keessatti amma keessaan ijaa bakka kanatti dubartiin tokko abbaa manaa ishee fi amantii keessan keessatti dubartiin tokko abbaa manaa isheetiif lafa qonnaa akkuma barbaadetti bakka gochuu akka danda'u. Galee kennanii dubbate malee atillee wakka daalika akkanuma akkasuma haganarra hayaa. Keenya keessatti akkasuma keenya keessatti akkasumiti. No akkasuma haalli jireenya keetii. Lakki. Akkas miti keenya fardaaf lafa iyyuu waliin argu malee waliin argu dhugaa. Okay, ati amma waliin argu. Dhaggeeffadhu waan fofokkataa hunda wangeelloo itti dubbatu intala luka kabeelaa akkasii wayyoo ati quraana keessan keessaa iyyuu bakka baay'eetu jira wanti fokkataa dhugaa waaqayyo an argee jira. No fidi ragaa hojii akkana. Dhugaa rabbi. Laalii dhaggeeffadhu. Dubartiin islaamummaa kee osoo amantaan islaama jedhu kuni. Dura takka. Laakiin pasiyan seenaa jira. Yoo wangeela yoo qabaattani qorannoon tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 baasaatii dubbitaati. Pasiyan seenaa jira. Qorannoon tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 baasaatii dubbitaati. Wangeela ibsan jira. Assalamu alaikum obboleessa kiyya baga rabbi si baas. Amin. Assalamu alaikum. Dabaaddaame nagaan oola isinitti haa ta'u. Sararran jira. Ifuufi hin deemin yeroo takka qooya obboleetti. Okay. Baay'ee naasaa oolee barsiisaa Madiijiin saasaan oolee. Laa ani akkana amantaa musliimatti dubartiin kiwinii akka taate eegamtuu akka taate dhiira caalas kabaja akka qabdu ragaa waliin quraana kootii fi hadiisa qofa fayyadamee siif fida. Atis wangeela fayyadamtee naa fiduu dandeetta akka dubartiin akka taate barsiisuu barachuu akka dhannoo yaada keenaan himin an quraana irraa hin siima hadiisa irraa hin siihim dubartiin maal akka taate ragaa waliin hin siihim.
ati akkasiin naaf fiduu dandeetta wangeelli as biratti akkana jedha as bira akkana jedha anis suuraa wajjisiifiin. Bakka enggak kan guyyaa irraa gaggaafadheeras maati. Silkii namni biraa qabaattee jiraatanii wantoota ammaa banaa fi kanuma seeraatti agarsiifna. Maal jechi? Isumaan si gaafadhee fudee bigaana wantoota ammaa banaa. Deebii gahaan kana waliin jiru beek. Maaliif keenya keessatti waliin ilaaluudha akka nama sila si gaafadhee deebiin ati naalaatti kanan si gaafadhee waliin ilaalu maaliifi kabaja dubartii wangeela keessanirraa banii na farkisiisa. Ani immoo salphina dubartii xiqqeena dubartii homaa akkasiin hin taane wangeela kee keessaa ragaa siifaa fidan asirratti amma. Ani immoo quraana keessaa dubartiin Nabi Muhammadin dura sallallahu alaihi wasallam maal akka turte eega isaan erkaman dura sadarkaa akkamii akka ol kaate quraana keessaa bakka meeqatti akka rabbiin dhiira caala ifii jabeesse akka ifiin gartee within a person within a girl dhalaan takka takkaan eeyidoo afur akka qabdu bakka hundatti rabbiin tikfamtu akka isii godhe siif himuu danda'a. Even 2 3 4 dhiiraan fuudhaa wayita jedhu dubartii keessatti kabajuu fedheeti rabbi akkas jedhe. Sunuu faayidaa kenna keessa jira. Awwaani quraana kiyya keessa jiru hin dabsus itti siin saalfadhu amaneetiin dubbadha. Atillee wangeela keetirratti hundaa'ina hojii dubbadhu yaada kee naaf hin himin. Sagaleen kiyyan jira? Sagaleen ni jira lolua. Yaa callisteesi. Nitorkiin na qabaare sagaleen kiyya jira. Yaa ni jira Amma fakkeenyaaf amma isin akkuma waan lafa qonnaa taatanitti hubattanii Rashid, Qorontos tokko faan nu baname. Ustaad Rashid. Ana Qorontos akkasumatti tokko faan lakki. boqonnaa sadi lakkoofsa gal nu bana. Abbaa manaa kootiif gargaartuudha malee lafa qonnaa. Obsi. Yaa bananiidha. Obsi ayyee rakkoon qabu. Silkiin of biraan qabu banaafan. Qorontos tokko faa boqonnaa sadi lakkoofsa gal bana. Isin pente ortodoksi isin. Beentee fakkaatti. Yoo ortodoksi taate waan baay'ee jiraaf jedheeti. Qorontos tokkoffaa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa sadi lakkoofsa gal. 9. Yesus mee dubbisi. Nuyi hojii waaqayyoo keessatti hidhata waliitii isin maasii waaqayyooti. Kunooti kan kana jaalu jiraare. Maarree. Dubbisime kana jises. Seeree kun lakkoofsa meeqa lakkoofsa 9 moo kuna dubbiftee Qorontos tokkoffaa boqonnaa sadi lakkoofsa gal kana dubbisime. dubbiseera. Ayyee osoo kun jiruu maaf keenyatti quba qabdanire. Wangeela keessas ni jira akkasin waruu taatan. Nuyi hojii waaqayyoo keessatti hidhata waliiti jedha. Isin maasii waaqayyooti. Mana waaqayyoo ijaaruudhasi jedha. Kanaafiyyuu ati maasii akka taate ni amantaami? Nana mana Ayyee kan nisaa'ota keenyaa nisaa kuma harsun lakum jedha kun maaf si dhibere? Dhaggeeffadhu gaa kunii fi inni silaa ishee gaafachaa olee walitti hin dhufu maaliif kuni maasii waaqayyoodha malee. Maasii maalidha? Abbaa manaa qofa osoo hin taane kun isa kan waaqayyoof hojjechuu ibsa malee kuni ani immoo kanan gaafadhe waa biraati kaa walitti hin dhufu bar san gaafadhe wajjin kun. Lafa qonnaatiif maasii wallabaa jises. Dhaggeeffadhaa gaa ani kanan sila ishee gaafadhe waan biraadha kun immoo kan waan biraa dubbata.
Nisaan waaqayyoo fi dubartoonni keessan lafa qonnaati jedha quraanni jettee gaafataa turteemi. waaqayyoof Kanaafiyyuu ati akka maasii taate ni amantamoo namantu akka wangeelaatti. nana mana hintee maafani Ayyee ni amantaami. na Gaaffiin kee dhibbaa dhibbatti deebi'ee jira. Rakkoon maasii jecha jedhu hin beektu bara rakkoon maasii jecha jedhu hin beektu irra dubbiste malee maasiin jechuun maal jechuudha akka hiikaa afaan oromootti jechuun. Dhugaanam beeka maaliif hin ollaalee miti lafa maayira inni illee Eeyyee lafa qonnaa jechuudha. eeyyen haa ta'u Waaqayyo manatti na jama Yesus. iddoo kanatti kan dubbatu waaqayyoof hojjechuudha. Waaqayyo manatti na jama. Adeebisime Waaqayyo manatti na jama mana ijaaramutti na jama Waaqayyo. Ofii keetiif of laachuu qabda gaati isa kana. Laa Waaqayyo manatti Keetu na jama. murteessaadha malee lapheen kee jabaataa yoo ta'e waaqayyo Ani lapheen koo laafaadha alhamdulillah waan lapheen koo laafaa ta'e rabbi quraana na laaffise. dhaggeeffadhaa gaa isa kana jechuudha yoo lapheen kee jabaataa ta'e fedha kee irratti hundaa wanti fedhe waan hojjechuu barbaadu kumata hojjeta malee Deebisi Waaqayyo manatti ni haajomaa siin jedha. sit of kennuu qaba yaa lubbu dhaggeeffadhu. Waaqayyo manatti na jama. Lakki Maaliif mana Waaqayyo ijaaruudhaaf jedhare wangeelli reefu. mana waaqayyoo ijaaruun immoo dirqama. Ijaartanii jedhe maal jechuudha? Dubbise qaa macaafichaa. Macaafichumaan dubbisee si gaafadhee bara. Dubartoonni ooyiruu Waaqayyooti mana Waaqayyoos ijaaruudhaaf jedhe. Eeyyeen Waaqayyoon manatti hin haajomu eega ta'e maal gootaa mana isaa dubartoonni mana Waaqayyooti maal godhu duuba. Yaazi billah astaghfirullah. Appochi uummata kutamaa kanaa cinaa sun nagaatti tola ishee. Osoo dhugaa isinitti dubbatanii dhugicha Gaaffii tokko si gaafadhu Jesus dhiifama wajjin. Gaaffii baay'ee gaafadhu. Ortodoksii mee gaafadhu akkatti na gaafadhuun. maaliif beektaa yoo dhugaa wangeelaa isinitti dubbatan iyyuu hin fudhatan beekaa jalliftu malee garuu hin beektu dhugicha. No. Kajallise nuyi miti. Kajallise nuyi miti isinidha malee. Kan wangeela fudhachaa hin jirre isinidha. Mee gaaffii tokko si gaafadhu naan deebistaa? Gaafadhu rakkoon qabu garuu isin Waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqessaa ture waaqessitamoo Yesuusin waaqessita? maate Ati Waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqessaa ture waaqessitamoo Yesuusin waaqessita? waaqayyo Yesuus waaqeffata. Waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqessaa ture waaqessita? Yesuus Kiristoos maal siif taare? Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaa naaf ta'a. Haaya, gooftaa siif ta'a malee Yesuus Kiristoos Waaqayyo siif hin ta'umi? Gooftaan jenne gooftaa gooftotaa mootii moototaa. Okay? Ayyee gooftaa gooftotaa ayyee. Gooftaa gooftotaa siif ta'ame Yesuus Kiristoos. Eeyyee. Waaqayyo siif hin ta'umi? Waaqayyo waaqa waaqotaa naaf ta'a. Yaa salaam. Waliin rukutte gaamee waama jedhaa jirtu kana ni beektaa? Wantin si gaafadhe Waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqessaa ture waaqessitamoo Yesuusin waaqessitaan siin jedhe gaaffiin kee jalqabaa. Yesuus immoo akkan itti waaqessu Yesuus ilma waaqayyoo. Ilma waaqayyo akka wangeelaatti bara ilmi waaqayyoo baay'eedha. Namoonni nagaa buusan hundi ijoollee waaqayyooti jedha macaafni. Namni nagaa buusu hundi waaqayyoo keeti. Maqaa gooftaa. Akkas jedha wallaahi Maatiyos boqonnaa 5:9 keessatti namoonni nagaa buusan hundi ijoollee waaqayyooti jedha. Ammati waa Yesuus hojjechuu hin dandeessaa? Karuma gabaabaa. Ati ni dandeessaa? Anaa miti barkani macaafatti amanuusiidha. Akka macaafni jedhetti waan Yesuus Kiristoos hojjetaa ture ni hojjettaa ati dandeessee? Dhugaa hin danda'u. Maaliif lakkiin illee. Ni dandeessuu jedhe kaa Yesuus Kiristoos immoo ni dandeessuu jedhe bar. Ani hin danda'u maaliif beektaa dadhabduudha waan ani hojjechuu hin danda'u. Namoonni anatti amanan wantan hojjedhu hundumaa ni hojjetu jedhe Yesuus Kiristoos. Ati kanaafiyyuu Yesuusitti namanne kaa? Yoo namane yoo amma amanticharraa fagoodha itti dhiyaadheen jiru jechuun. Maatiyos 17:20 irratti akkana jedha Yesuus Kiristoos. Namoonni anatti amanan wantan hojjedhu hundumaa ni hojjetu jedha. Yesuus Kiristoos du'aa kaaseera du'aa kaasuu ni dandeessaati? Hin danda'u siin jechaan jira. Kanaafuu Yesuusitti namanne kaa?
Yesuusitti amaneeraan. Itti namanne namoonni anatti amanan wanta hojjetu hundumaa ni hojjetu jedha Yesuus Kiristoos. Yoo amantaniidha kai. Yoo amantan Namoonni anatti amanan wanta hojjetu hundumaa ni hojjetu jedhe. Isin yoo amantan ana caalaatti hojjechuu dandeessu, ana caalaatti dinqii gochuu dandeessu. Kanaafiyyuu hin amanne kaate khalaas Yesuusitti namanneemi. Yesuusitti amaneera garuu ani amanticharraayyuu. Namoonni anatti amananii jedhaa jira kaan immoo akkamitti itti amaneera jetta mormituu Yesuusiyaati. Oh my God, Waaqayyo sinaa gargaara abbo. Isinitti araaramu maqaa Yesuus. No. Ati mormituu Yesuus Kiristoos namoonni anatti amananii jedhaa jira bar. Maafan mormaree Yesuusitti nan amana malee ani Yesuusin hin mormu ishii. Ayyee Yesuusitti ni amantaa Yesuus Kiristoos bishaan daadhiitti jireera. Bishaan daadhiitti jijjiiruu ni dandeessaa? Yoo namani hoo? Hin amanneere ammayyuu namanne jechuudha amantiin qabdu khalaas. Hin amanne. Amantiin qabdu jechuudha dhaggeeffadhaa yaa jamaa amantiin qabdu meenteen. Hin qabu. Ati ofumaa asiif achi deemta malee amantiin qabdu jechuudha. Hin qabu hin qabu. Akkas ibboo dhagaa amantii si dhabsiifneera si gaafa deemuu dandeessa. Sitti fakkaata. Wallaahi amantiin qabu jettee jirta khalaas. Yesuus waan tokko waan si ta'u hin qabu Yesuus waaqallee siif hin ta'u obboleessallee siif hin ta'u waa tokko waa itti baatettaa jechuudha amantiin qabu. Situ beeka. Amantiin qabu jettee taa amantiin qabu jettee lafa keessee bar. Jettee simatu fidee safuu. No walumaan finne rakkoo hin qabu. Amantiin qabu erga jettee maaltu si afere? Kamaan koo ture yoo dhugaa isinitti himan isin fudhattanii maaliif faallama yoo dhuftan faallama isin deebisuu gaariidha malee. Maaliif faallaa sii deebise yaa mucaa? Yesuus Kiristoos jedhe anaa miti namoonni anatti amanan wanta hojjetu hundumaa ni hojjetu jedhe bar. Anaa miti osoo amma amantii ija amma sinaaficaa qabaattanii jedhe bar wanta hojjetu hundumaa ni hojjetu jedhe. Amma hojjechuu danda'a amantaa amma ija sinaaficaa sana qabda. Ani tamanaan jiru bara wangeelaan hin bulu bar. Ko Yesuusitti amantu kaa gaafa Yesuusitti amante. Ani Yesuusitti niin amanaa akkan itti amanuun qaba malee awwaa kan jedhu ni Yesuusi. Utuu Yesuusitti kan amantu taate mormii amma kanaa keessa dhuftee akkas. Ani Yesuusi waaqa jedhaan jiru bar jiises. Akkaataa itti amanuun qaba malee Yesuus Kiristoos ergamaa saba Israa'el jedhee niin amana. Ati ni amantaa Yesuus Kiristoos akka saba Israa'eliif ergame? Ni amantaa? Nan amanaa. Ahaa. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos Oromoon laallatuumi? Isa kana isintu garaagar qoodeen beeku. Maatiyoos 15:24 keessatti Yesuus Kiristoos ani hoolota Israa'el warreettan karaarraa badan qofaaf hin ergamee jedhaa bar. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos akka inni saba Israa'el qofaaf ni ergame ni amantaa? Isin keessaan qabdanii hin bar. Atis keessaan qabdu kaa? Nuuni laallata malee isiniin hin laallatu bar. Sin laallatu akkamitti ati maaliidha? Ati Oromoodha moo Israa'eli? Israa'el. Ati Israa'eli? Ragaa fidi. Wangeelli keenya iyyuu ragaadha. Maal jedha wangeelli? Oromoon Israa'eli jedha? Wangeelli keenya ragaadha. Ayyee maal jedha ragaa siita? Akkamitti ragaa siita? Eessatti ragaa siita? Ati Israa'elin ta'uu keetti? Gaafatu isin silayyuu amantiin keessan waa biraati isin amantii keenya keessa maal? No dhiisi miira keechan seeniin miira keechan seeniin. Miira keechan seeniini. Wanta si gaafadhe qofa naa deebisi. In deebisullee isin ijjini faalla yoo dhuftan faallama isinii deebisuuf formaata maaliif? Yesuus Kiristoos akka inni ergamaa Waaqayyoo ta'ee saba Israa'eliif ergame ni amanteettaami? Maaltee? Amanteettaa bar Israa'el qofaaf ergame naan jette bar. Uniin ilaallataa nuyi Israa'elota jedhamna. Okay. Israa'elota eessatti jedhamtan isin? Nuti wangeela keenya nu jedhe. Eessatti akkas jedhe? Miskiina wallaa ishee mini biroo. Eessatti akkas jedhe? Isin warri musliimaa yookiin islaamota kun keessaan qabdan walumaa galatti keessaa ba'a. Atis keessaan qabdu barana duwwaa miti. Isin yoommi isinii gala beektaa? Eessatti Israa'el isin jedhe wangeelli kee jiises? Israa'elota jedheera bakka. Ragaa fidi eessatti akkas jedhe? Oromoon Israa'elin ta'uu eessatti Oromoon Israa'elin taati jedhee dubbate wangeelli ragaa naaf kenne. Wangeelichi uniin ilaallata waan ta'eef isin keessaan qabdan ofumaatti rakkatanii. Anis nan fudhaa yoo kan akkas jedhu jiraate natti himi.
yaa uummata. Okay. Yesus Kiristoos gooftaadhaa mi Jesus? Ilma Waaqayyoo abbaadha. Gooftaadhas miti? Yesus Kiristoos gooftummaan kennameef kun irraa fuudhama moo irraan fuudhamu? Maaliif irraa fuudhama ree? Irraan fuudhamu? Ishee irraa isa fuudhamu rakkoon qabu. Kanaafiyyuu gooftummaan isaa kun ergisaa akka ta'e ni amantamoo namantu? Maal jettanii? Yesus Kiristoos bara dhumaatti gooftummaa kennameef kana golgoleessee miila abbaa jalatti ni galchaa jedha wangeelli. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15:24 irratti akkas jedha. Maal tamanuu sin dhawwee wangeela waan dubbiftu sin? Akkasiin amantanii dhugichatti hin jiran. Wangeelatti kan amanaa jiru osoo haqiiqaa laallee barka wangeela fudhataa jiru isinii miti. Ani garuu akka hin taane mormina maaliif gaafa duunu arraba keenya nu dura goga osoo lubbuun keenya nu gahan bahe waan ta'eef. Osoo du'in dafii muslima ta'ii kaa. Osoo du'in dafii muslima ta'ii osoo muslima ta'in hin du'inaa jedha Quraan dubbisa. Subhaanahu wa ta'ala. Amma gaaffiin si gaafa dinaa deebisi. Gooftummaan Yesuusiif kenname kun akka inni gooftummaan isaa kun gooftummaa ergisaa akka ta'e ni amantamoo namantu? Hin amanu. Ati mormitu wangeelaati kaa? Situ jedhe. Kunoo golgoleesse Qorontoos isa duraa boqonnaa 15:24 irratti golgoleesse miila abbaa jalatti ni galchaa jedha bara dhumaa sanaaf gooftummaa Yesus Kiristoos. Kanaafiyyuu ati wangeela ni mormitaa jechuudha. Qaasaatiin. Mormoona abboo wangeela gooftummaa duwwaa qaba ishee mayyuu sin harkaa fudhanne kunoo. Diina keessanii mormaa inni isin dhiisee hin baqataa jedha macaafni keenya. Kanaafiyyuu wangeelaan hin morma waan otoo hin taane. No. Wangeelaa mormaa hin jiru wallahi. Kan wangeelaa mormaa jiru siidha. Akka wangeelli jedhetti ni bulta moo hin bultu ati Jesus. Wangeelaan mormitan jedhin kaate akkamitti yaada artati. Kunooti mormaa jirta. Wangeelli kunoo golgoleessee aangoo ni galchaa jedhaa jira. Gooftummaa kana golgoleessee galchaa jedhaa jira. Ati immoo lakkiin galchuu jedhaa jirta bar. Ani wangeela kootti nan amana waan ta'eef ani akkanaaf galetti amaneera akkanaaf galetti itti jiraachaa jira. Mee anaafis galchi. Atis akkasiif galetti hubadhu. Akkuma siif galetti hubadhu baqa. Anaaf naa galee jira siif galchaan jira malee mee akkanaaf galee kanatti siif waan naa galchi ta'u qabu maallaa galchi ta'u biyyuu namanne amantii kee keessa hin jirtu maallaa naaf galchi ta'u. Atuu namanne atuu akka namanne bar amma ragaa baatee kaate amantiin qabu jetteetta bar amantii dhabeeyyii si gooneerra. Amantiin qabu jenne ammaati. Itti fakkaata bar sirka galaana. Amantiin qabu jetteetta mon jenne Jesus. Amantii kiyya situ naa beekaa miti garuu waa'ee amantii kiyya qabu jenne amma laammoo deebitee kaadee yaadama. Wangeela dubbisuuf yoo amantiin qabu jettee kaadee barama. Fakkaate afaan Oromoo waan ta'eef waan dubbiftuufi waan Ingilichatti amanteetti jiraachaa jirtu sitti fakkaate malee waa'ee wangeela waan tokko waan beektu hin qabdu dubbiftee waan. Ati maaliin dubbistaa ayyee wangeela? Dhaggeeffadhu. Kanama ati yoommi waa'ee Yesuus barta beektaa gaafa amantee gaafa cuubamtee waa'ee Yesuus maalummaa Yesuus barta. Ammasitti amma namannetti waa tokko dubbifteef itti jira. Atuu namanne akkamitti na amansiifta qoyata amantiin qabu jenne amma. Mee na amansiisi Yesuusin na fudhachiisi. Har'a namane miti yaa'ini. Mee na fudhachiisi Yesuusin. Mee na fudhachiisi. Digalee kottu karaa jireenyaa kottu karaa dhugaa kottu gara jireenya bara baraa dhufee dukkanaa keessaa kottu gara dhugichaa. Eessa dhugichi? Yesuus karaa dhugaan jireenyi bara baraa karaan abbaatti geessu karaa Yesuus. Yesuus maali? Yesuus maali? Jiraataadha. Yesuus gooftaadha. Ameen jedhee lekinsatu masittaadha. Gooftummaan isaa kuni ofii isaatii ofiif kenne moo qaama biraa kenneefi? Abbaa isaa isa uummati kenneefi. Abbaan isaa inni kenneef kun deebi'ee irraa ni fudhataman fudhatu gooftummaa kana. Irraa maa fudhatare abbaan isaa? Kunoo golgoleessee miila abbaa jalatti ni galcha jedhaa jira Qorontosiin keessatti. Galchuu isaa hin danda'u waan barbaadu. Kanaafiyyuu fudhateera moo hin fudhatamu hin fudhatu de. Maaniyyuu isa qofaaf kenname waan ta'eef. Ati isa gooftummaa kenneef sana waaqessita moo Yesuusin waaqessitaayyee? Yesuusiif abbaan oluma keessa jiru dogoggorinaa nama sin dogoggorsu. Yesuus abbaan na caala jedhee jira. Yesuus abbaan na caala jedhee jira. Eeyyee erga wal keessa jiraatanii maaliin caalaree? Fakkeenyaaf atuntiyyuu abbaa kee wajjin ol qixaame. Abbaa keen caaltaati. Kanaafiyyuu isa caalu sana waaqessita moo Yesuusin waaqessitare? Abbaa filmii ol keessa siin jechaan jira abbaa hafuura qulqulluu. Maaliin wal keessa jiranii?
Maalii wal keessa jiran ayyee? Hafuuraan, hojiidhaan. Hojiidhaan wal keessa jiran malee qaamaan adda adda miti abbaadhaa fi Yesuus. Tokkuma. Ragaa fidi qaamaan tokko ta'uu isaanii. Atunti naa fidi. Maal barsiisaa artamini na barsiisi. Sii barkan tokko naan jedhaa jiru qaamaan tokko ta'uu isaanii ragaa naaf kennin jedhe bar. Maaloo yaa waaqayyo Yesuus gaafa gara biyya lafaa kana dhufe abbaa keessaa ba'ee dhufe moo wajjin dhufe? Gargaaramaa maqaa waaqayyo isa du'a mo'ee ka'eetiin. Abboo isinii fagoo Yesuus gaafa erga qaamaan tokko ta'anii abbaadhaa wajjiniin erga qaamaan tokko ta'anii garaa Mariyaam durbee Mariyaam sana keessa wajjin turanii abbaadhaa wajjiniin. Fageetaa fayyisa. Ganaan dinqii dhagaa qoyme. Ganaa dinqii dhageessa wallahi ganaa dinqii nurraa dhageessa meeqa yeroo hunda kottati gara shaadaa kana waan baay'ee dhageessa. Oh my god. Erga qaamaan tokko ta'anii abbaadhaa filmi erga abbaa fi Yesuus qaamaan tokko ta'anii garaa durbee Mariyaam keessa wajjin ture moo abbaan Yesuusin erge biraafe. Tole galatoome baga fiddeme simatu na gaafate simatu naa deebisa. Baay'ee gaarii. Eeyyenaaf deebisi gaaffiinsi gaafate. Tole. Ati amma yeroo gara haadha kee keessa turte abbaa kee wajjin gara haadha keetii keessa turte. Abbaa koo wajjin tokko jedhaan jiruwan. Naa. Kanaaf abbaan qaama adda addaati. Kanaaf abbaan kiyya qaama adda addaati. Abbaan kiyya abbaa kiyyaa ani ana. Innaa deebisi gaatis. Naaf deebisi gaaffiretti ansii deebiseen jira kunoo naaf abbaan tokko jedhaan jiruwan. Sii kana abbaadhaaf tokko jedhaa jiru. Abbaa fi Yesuus kan tokko jedhaa jiru. Sii malee anaan. Aniif abbaan tokko jedheeraan. Aniif abbaan tokko jedhee namaaf na gaafatte. Yesuus abbaa isaa fuudheetti wallaggitti maayintani. Miskiina wallahi ati. Waa takka macaafa hin beeku. Gargaarama macaafa kee dubbisi. Macaafa kee dubbisi ishee nasiyaa kiyya. Macaafuma mee gajjadi dubbisi ni qajeeltaa wallahi rabbiin siyaa qajeelchu. Dukkana keessaa baashe. Akka jallatetti naftu. Mee ammuma yoomii ilma dhiiraa waaqessita dhiiraa akka kiyyaa. Dhattee argite? Dhiiraa bari Yesuus maal saalisaa dhiira moo durba? Maqaa Yesuus. Ani hin beeku isa kana dhiira ta'e dubara ta'e hin beeku. Ilmas ni deessaa jedhe bar macaafni. Ilmas ni deessaa jedhe malee durbas ni deessaa hin jenne ilmaa bar Yesuus Kiristoos. Sanuu guyyaa salgaffaatti kittaannate bar akkuma nu kittaanna nutti. Isa kana siifan dhiisa isa kanaaf. Kanaafuu dhiira ta'uu isaa ni amanta. Kanaafuu dhiira waaqessini. Waaqa tokkicha isan dhalle hin dhalchine lam yalid walam yuulad isa sana waaqessi